السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة فيك بجمتها روزا توب هندي كيسانو نغان كيك اللي سران كان on رامد دي سنة أقول سنين جيجا أسو أمانتي في كتا هنجنة إجولن أرمو مرتمان كيسانو هدو تكاني سنجالك ده هدو تكاني سنكبجا أكسما إجولي أمانتي برالي أشمار كفوني سنين جيجا حتى أموتو هندو ما كيساني فيو وانا جايبا تكان كبادي سنين دي أدي تنجرا وانا ننتي فايدة مياركي تنجرو جرا أكسو رطة فيك بجمتها كيان Toko rosa odu tiba ise rosa ima kaka olti kaka numan kaka kasini tingkai ne nu tingkaka jettani yadarre ani le sinu man kaba nam brain kabu nam ettibo harun kabu sinu mara sirata ettibo hara inshallah yeroo gabaabduu keessatti waan ajaa'ibaa waan babbareedu waan isin barbaadanii lakkoofsa kiyallee isinii maxxansaa waan isin hajamtanii akka duraan uffata aadaallee yoo barbaadanii waan hundumarraa yoo barbaadanii eegaluuf hin deema as keessatti illee ta'uu baattu bakka biraatti eegaluuf hin deema hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa inshallah jechuun shaashamannee kana keessatti miti bakka biraatti eegaluuf hin deema yeroo gabaabduu kana keessatti du'aayina godha inshallah biyya jijjiirachuuf hin deema jechuudha. Hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa biyyan jijjiirachuuf deemu gara biraatti hin fudhatina ani ofuma kiyyaa lubbuu matiyya tanaaniin bakka wayii bakka qaamni kiyyaa fi qalbiin kiyyaa itti na gammaddu itti na boqattu itti qaama kiyyaadhaaf waa hundumaaf jechuudha jijjiirachuuf hin deema inshallah bakka khayrii rabbiin si hafaa godhu na jaadu ayina godha inshallah wanni hunda xumuruudhaaf gahee jira waattu na qabe waan sanillee inshallah guyyaa muraasa booda uffoo jedhee ofirraa fixaa jechuudha. Wani Somali fa'aa jechuun keessan oolamuyyuu sanillee suutumaan isinii hima jechuudha inshallah du'aayina godha du'aayin teessan na jajjabeessitee na babbashannansiistee abboo fata na gootee na kun akkanatti wallahi laazim gabbachuu kana hin jenneen qabaa hadda mootuu waan dhufteef nuuf himoo warri jettan dawaa mana keessan keessa teettanii anillee wallahi viidiyoo sana isinitti mul'isa ofii kiyyaallee miti akkuma tasaa ta'eetiin TikTok irratti hin arge jechuudha waan kana jechuudha hedduu takka bareedadha wallahi namni hundinuu amantii kamirrallee maan taane akka wanni isaanitti namni hundinuu itti fayyadame yoo niyyaa isaatiidhaan jechuudha. Tokkoffaa namni ija namaa qabu nama siirii qabu nama waa sodaachisanii bakka waan hunda wallahi anama yeroo baay'ee mana baay'ee na cinqaa waan hin taane arkaa bakka hedduu takka hin cinqama guyyaallee maan taane hugachiisu uumaan arkaa jechuudha hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa waan akkanaaf hedduu takka na fayyade hedduu takka bakka ni jira miti akka makkan jedhee isinii himuun qabu hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa mana keessan keessa teettanii itti fayyadamtanii dawaan kun maali jettanii yookaan isin bakka waan birriin bittan fa'aa isinitti fakkaata waan birriidhaan bittanii miti miima rabbii irraayi miima rabbii kama mana isin kaa'e irraayi isumarraayi waan bituu hin dandeenye waan manuma keessan keessatti basiit argattanii itti fayyadamtan jechuudha. Yookaan roosaan nuun kijibdi yookaan maaliif haa jettanii miti yookiin sobdatanii YouTube isii guddifatu fakkeessuudhaaf miti jiru addunyaa kanarratti. Ani nama fakkeessee buluullee miti nama fakkeessee jiraadhullee miti dhugaa isin hima wallahi yoo isin na laaltanillee homaan arkadha sirriidha isinirraallee homaan arkadha keessattuu viidiyoo kiyyaadhaa xumuraa gaafa laallamee sirriidha waan arkachuu isinirraa ni danda'a jechuudha. Kanaan alatti ammootu garuu ammootu waan dubbaddu kana keessatti waan hanga tokko ilma namaati sobuu ni danda'a garuu hanga tokko والله الحمد لله رب العالمين ربي هي قالني حاجه ونما فكيسو مدي انا ما فكيسو را انما فكيسو جراتو هنجالدو نما افتول وان قمنني قبجدو دامتي نما بكا ديبتي ودادسو دامتي نما اني قدس غمچس بويچس قدس كولفس وهم دا ارغيتني بركوتي دجو الحمد لله رب العالمين كان أخوان تأمين جريني كي كسب فكيس جرات نجال لو فكيس سلامتي نمني فكيسو في نمني كيجيبو قل ما هنجو آخر رسالة كما براتنا ناتي آخر رسالة كفوكنت نمينا ما صباح دان بولتي جارتيتني نما كيجيبه بولتي جارتي نما قل ميدا جه قرتني نما والشاك نما قل ما جه أرجتني ناركني نمني هندو فجأة الدم بهجرات أجيشلا نما ميك أب تو أما ماكينة كذا تربة فاق أمنا منا كذا شنك أمنا فوقي أمنا داما دا شاشة مني دا حساسة تنين بالي روبيتي هجرا فاجاني كم أنا لوك أبو ميك أب تجرا جيشلا كم أنت كشلينجي تكين كمني هدو دي بات تجرا جيشلا فكيسني بلو إرّا فكاتني بلو تجال فكيسني بك وانهن كمن نيك أبا جيشو إرّا وانهن كابان سنت الحمد لله أم وانا كنا كابا جيشلا
ani amma waan akkasiin qabu isin fakkeesse isin finitti fakkeesse isin YouTube kiyana halaaltanii dhaafi miti wallahi dhugaa isin hima YouTube kiyarra dhaafi miti yoo isin nalaalee yoo namni biras nalaalee riskiin tiyya isiniin dhaanii isin irratti dhaamti riskiin kiyya rabbi irra hidhaadha malee isiniin galee kanaaf hordoftaa fi kabajamtoota kiyya wanni kun maali jechuun keessanii dhoolamu kun amma wallahi isiniif hima jechuudha tokkoffaadha fakkeessitanii buluu irraa fagaadha fakkeessee namni buluu galma hin ga'u namni kakateetini waan irra jiru an irra hin jiru jedhu hedduu salphatu jira hedduu mistirra saawwatti jira jechuudha wallahi lazim namni bakka kakateen akkana fakkeessitini namni fakkeessa salphata namni sobulle namni kijibulle salphata kirri isaa xiqqaata guddaan xiqqaata dhaqara jechuudha guddamma guddisennan guddina fiti xiqqaanumaaf xiqqeessannan xiqqeenna fiti jedhanii oromooni akkasanii fakkeessitanii hin bulina fakkeenya namaaf ta'a nama bakka ni jirami waan tokko gaafa yaaddani sammuu keessan keessatti yaada yaa rabbi wanna kana naa ta'e jedhaani ana kanaan jira qullaboontu hin ta'ina isin jaa qullaboontu faadiboontu hin ta'ina zeeroo gartanii maali kubbaa dhiitanii agartanii kubbaa namni guutuu garana dhiitu sanii hin ta'ina mul'ata qabaadha kaayoo qabaadha waan jettan san irratti bakka jirtan sanitti amantummaadhaa fi kabajaa qabaadha isin injaa gaafa kabajaadhaa fi amantummaa wayii qabattanii wallahi nama biratti yoo kabajaa dhabdan rabbiin bira kabajaa fa'a harkattanii namnis jaallatu namni rabbis jaallatu ta'a isin injaa kanaaf dawaa hiya dawaan ani hadha isinii qopheessuu deemu wallahi TikTok irratti argee waan ani itti fayyadame tokkoffaa maankaa qopheeffatan lammaffaa burcuqqoo qopheeffatan sadaffaa bishaan qopheeffatan arfaffaa istoofii qopheeffatan istoofiin kiyya diimatee jira kun akkuma argitanii hedduu diimatee jira isiniif jedhee fidee beekaanii diimatee jira bismillaahi akka godhu hedduu isinitti mul'isuuf hin deemaa jechuudha yaa hordoftoota fi kabajamtoota kee dawaa ajaa'ibaa ka qalbii keessa itti gammachiisu bismillaahi jedhaatanii fayyadamaa jechuudha mana keessatti mana madaamillee jiraattan qaaliidhaan tiyyaa takka hin taatanii ijoollee madaamitii hedduu takkan isin jaalladha warri naa bilbiltanii daa'ilaa biyyuutu isin hin jaa hedduu takkan isin jaalladha warri gaddaaf gammachuu tiyya keessatti na jajjabeessitanillee baay'ee takkan isin jaalladha jechuudha bismillah garaa keessa jedhe roza bismillah kan maan jenne kanaan jenne akkasii hordoftaa fi kabajamtoota yeroo maal godhuu jirti warri jettanii fadhaan jechuudha diimatutti jira istoofirra wayni gubaa bismillah istoofi sirri o'e istoofirratti diimessutti jira jechuudha sirritti haa diimatu inshallah sirritti akka diimatu jechuudha hordoftaa fi kabajamtoota kiyya istoofi mana arabaatti illee ni jira warri istoofi hin qabne illee kasalatti jechuudha kasalatti illee ni jira maa ibidda kasalallee nuti dhiyeenya kana argine istoofi illee dhiyeenya kana agarre nama boonee waan hin qabne ni qaba jedhu miti ibidda qoraan koboota fa'aa bobeeffataa turre jechuudha koboota fa'aa guuraa turre madaabaraan baannee dhugaa isinitti ma walla namni koboota guurri jira garuu baadiyyaa keessa jiraate koboota baannee waa meeqa baanneetiin guuraa turre ibidda irratti illee qaboonni ta'a jechuudha kabajamtoota kiyya waan qabaniin boonuun bareedaadha miti waan hin qabne ana haftaamiin ana abbaa akkanaati ana akkasiin naamin dhalas taatee ana akkasiin ammaa diidhaamii akkasiin ati haftaamummaa jechuun ati haftaamii gaafa taate gaafa akkam taate beekta gaafa fayyaa qabattedha gaafa sodaa rabbii xiqqishullee haa taatu garaa kee keessa jiraateedha haftaamiin jechuun gaafa waan rabbi jibbirraa gorteedha haftaamiin gaafa haraamarraa gorteedha haftaamii jechuudha haftaamii namni haftaamii jedhamu hiyyeessa haftaamii jechuudha hiyyummaa qabaattee waan rabbi jibbirraa gaafate gorteedha jechuudha هذا فباخ يقافا كبجدا هذا فباخ كي قافا يادتلا أكم سنين جلون هفتامو ما قبلنا ما فيش فايدة دنيا ما فيش فايدة والله وبالله برر بودنا جيشولا برودونا جيشولا والله برودونا حرطة كبجمتتكيا أنا ساعتي كنا بود أكنت والرحم بكو ربين كيجرو يا دا مراد هي ناقوتي وانهم دنا ناقوتي فيانا خنّي ilmoo gaarii ilmoo itti boqadhu waan hunda rabbiin naaf kenne akkan inshallah ilmootii gara diini qaraasifadhe anillee rabbiin inshallah gara ofii karaa isaa irratti na qajeelchuun godhutti yaada muraada hadaaf abbaa kiyya waan isaan yaadanii waan isaan hawwan fedhii isaanii akkan guutuuf keessattuu ani maatii kiyya wallahi
guutumaa hajjii geessu barbaada inshaallah ni geessaan jedhee yaada yeroo gabaabduu keessatti illee taatu rabbiin kun maa osoo deemu iyyuu lafaan haa jiru amma lamaantu beekamaan geessa haadhaaf abbaa kiyyaa mana hajjii dhaabee waan fi nyaadhi nyaachisee waan biyya ambaa nyaadhisan hundaa nyaachisee obaasee garsiisee uffachiisee bashannansiisee hangan jirutti rabbiin kennan ajjeesanii waan hundumarraa jechuudha. Amma akkam gootan beeytanii hagaa fal'aana diimatu jiru hagaan isin qabu bishaan asii buufattan jedha bismillah jettanii fal'aanni yeroo inni diimate na diimataa jira kun garuu istoofii mabichattu katiiban istoofii nama qabaa bismillah astaghfirullah alazim gartanii istoofiin akka diimatu jiru akkasitti godhattanii gubu fal'aanni saga diimatuuf jechuudha. Hortafii kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaalladha wallaa baay'ee isin kabaja keessatti ijoolleen qimamiitii yana jira dhabii fatana godhu jirtanii zamoonni kana jechuudha wallaa fatana godhu jirti ijoolleen mana qimamii naa bilbilanii yeroo gabaabduu keessatti inshaallah akkasiin dhuftanii waa hedduun irraa xalabattan abdiin qaba. Roozaan isa deemu warra jettanii Adaamaadha Addis Ababaa no Adaama biyyuma fagoo itti taa'uu deema. Mungkin abbaa mana asiitii gaafa jettan no wallaa abbaa mana kiyya billee deemuuf hin deemu. Suutaan mari'annaa waan hundaa suutaan isinii himachuudha. Kanaafuyyuu biyya wayii taa'ee waa dalagatuuf hin deema. Biyyi sun hin himamtu garuu lakkoofsa kiyya waasappii sun ittiin fayyadama isiniif hin erga. Lakkoofsa kiyya ka wanni sanii jechuudha ka duwwaa 9 lakkoofsi kiyya jechuudha isaan baafachuuf hin deema. Duwwaa 9 30 24 15 san kan uffata aadaa irra jiru sanii isaan na dubbistan jechuudha. Bilbila hin dalagu waasappiidhaaf imoodhaan isin jalaa dubbadhaa jechuudha. Kanaafuyyuu isaan na argachuu dandeessanii kan ammallee ka biraallee ni jira isiniif hin maxxansa. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keessaa fal'aanni maa diimamu diimatu dide. Kanaafuu jechuudha. Baay'een isin jaalladha wallaa rabbii yaada murada keessan isin haa ga'u inshaallah ija namaatii fi haasida namaaf seerii namaatii fi waan namni qabu kan hunda wallaa rabbiin isin irraa haa qabu isin injaa inshaallah gaarii miti. Kanaafuu amma akkam gootan beektan bishaan kana anti TikTok irratti argee namicha kanallee asumaan na wajjin daawwattan jechuudha. Namicha kanallee biratti qindeessa asumaan daawwattan. Anaafin isarraa hiini waa hedduu argee waa hedduu takkan alhamdulillah واحد دون تكات في يد ميجود كنو بسم الله. هذه الطريقة عشان تبطل السحر والحسد والعين والخوف. تجيب ملعقة الحديد وبتسخنها على النار حتى تحمى وتصير مثل الجمر ثم بسم الله الآن تغمسها في الماء بسم الله وبعد ذلك قل بسم الله وتشرب من الماء. والله أنا مكاسة. هذا يبطل الحسد والعين والخوف كله هذا لا يصح أبدا أبدا أبدا. الله حديد وما حديد. جيب لك شوية حديد وكلها يا أخي ما يصح كل الأفلام. والله سنفيدة التنية بسم الله يدعتني أكيد تفيدة ما سنين كده حرتك كبجتك يا مرافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبرهادة بنو ولا جبسنو نجينا ترى سنين